Ashamaa harka fuunee ijoollee Oromoo akka fayyaa jirtu anna gaggalitu waaqayyo jira. Warri subscribe naa godhan galatuma akkasuma warri subscribe naa godhan YouTube keenya haraama waan hin baniif jechuudha. Gara fuulduraatti wantoota nama bohaarsu seenaa muudannoo qosa waan nama bohaarsu viidiyoo qulqulluu waan ta'e bareeda isaa akkasitti hojjedhee yeroo tokko tokko isinaan bohaarsaa hin jaalattu jedhee abdiin qaba. Hojii koo YouTube irratti jammaruu hedduu kana jechuudha. Kun immoo kan ta'uu danda'u yoo isin na jajjabeessitan yoo isin subscribe fi like naaf gootanii comment gootanii na jajjabeessitanii jechuudha. Kun kan ta'uu danda'u. Kanarraa kanaaf subscribe hin dagatina. Kanarraa kaafi wanti jechuu barbaadu waa'ee yeroo ammaa kana deemaa jiru maalidha? Naannoo Baalee keessatti ani siyaasa dubbachuun barbaadu. Kunillee siyaasa jedhanii barkaamu namni tokko waanumaatiin xiqqoom gadditee dubbattu. Inni maalidha? Waa'ee beela gammoojjii Baalee keessatti uummanni keenya beela baay'ee gaddeera, baay'ee natti dhagahameera. Garuu ani yeroon gaddu zimmin jedha malee akka namaa suuraa namaa suuruma ta'e walitti hi'ee waanuma jechuun jiraatee nuti amma fakkeenya Oromoon dhugaa baay'ee qabna. Garuu namoonni tokko suuruma durii faa maal jedhee faa walitti hi'ee poostii godhee akka jiramiti ittiin oduu babbaayisu. Yaa rakkatanii wanti akkanaa kun uumamee jira hoo ta'e bakka akkamitti gargaaruu dandeenya, akkamitti bira dhaabbachuu dandeenya uummata waan jedhu wanna jechuu qabna malee bakka zimzanii suuraa duraanii like maal share goonee waliif comment jalatti maali jedha bakka annaaf hin galu bar wanni Facebook dhiiseera naaf galuu dideera wanti Facebook mataa kana dhukkubsaa jira waan ta'eef dhiiseen jira. Keessumattuu wanni tokko yoo Oromoo ana wanti baay'een ajaa'ibu wanni tokko yoo ta'e wanni xiqqishuun tokko yoo ta'e bakka mangisti qeequ mangistiin akkas ta'e mangistiin akkana ati maal goote Oromoodha natti ati maal goote Oromoo mee yeroo tokko yeruma hunda mangistiitti waanuma ta'e namumatti quba qabuu dhiisiti ati ofitti quba qabi ani Oromoodhaaf maaliin godhe maali gochaa hin jira hoo jedhiti of gaafadhu. Hundumti keenya iyyuu otoo of gaafanne yeroo hundumayyuu namatti quba qabuu qofa bakka wanti nu beeku seenachi waanuma agarreef poosti goonee wal qeequu qeemnaa dhugaa waaqayyo naaf hin galu. Waa'een Oromoo yeroo hundumayyuu baraan kana ofiin baranna inni keenya tokko jechuudha. Hundaa miti tokko. Kanaafiyyuu an akka kootetti wanti kamiyyuu ta'e Oromiyaa keessatti na gaddisiisa jechuun ramni koo rakkatu laaluu hin jaaladhu. Yoon hamma danda'een qarshii waan qabuun qarshiidhaan dabaqa jedhamti gargaaruun barbaada malee akkanumaan nama mootummaa akkas godhee akkasiidha jedhee waan agarre poostii godhee qeeqa waan tattaane dubbachuu Facebook irratti akka nama tokkotti hin jaaladhu jechuudha. Yoo quuqama qabaatte dhuguma ati quuqama yoo taate isti gruppii ijaariiti ijoollee Oromoo walitti tonnaa jedheeti karaa gargaarsaa bani. Waan nama ajaa'ibu waggaa 3 har'a na yaadadha. Akkuma ammaa kana naannoo Sumaalee moo akkas jedhanii hin beeku garuu yaadadhu jechuudha. Yoo gongorellee hin beeku garuu akkuma kan Oromiyaa keessatti naannoo wayii beelee moo maal jedhan hin yaadatta yoo ta'e Fatiyaa Sabboontuu namni wallaaleen jiru yeroo san baay'ee boochee viidiyoo waraabdee koota lammii keenyaa gargaaru naaf jettee gruppii ijaartee turte. Yaa gruppii san keessa gara nama 100 moo akkasiin ta'anii yaadadhu waggaa 3 ta'eera garuu nama san hunda keessaa jechuudha. Hundumtuu yeroo gruppii keessa galu quuqamtoota fakkaata. Gaafa waa'ee birrii haasofnee koota haa gargaaru lammii keenya akkas ta'e hammuu qabdan namni hundiyyuu waa'ee gargaarsaa haasaan onlaayinii irraa bada. Yoo qoosaa fi taphni qofni gruppii keessa ta'e immoo gara onlaayinii deebi'an namni hundi naaf galuu asumaan gaafa dhumara nama 7 qofatu nama san hunda keessa nama 7 qofatu qarshii kenna. Kanuma jechuudha namni tokko dhuguma waaqayyo fakkeessuu bichaadha. Namni tokko Facebook irratti quuqama fakkaata. Wayyoo yaa lammii koo anaa nyaata. Faayidaa maal qaba akkas jechuun bakka ati dhuguma quuqamaadha miti dhuguma lammii kee akka miidhamuun barbaaddu miti waan tokko godhi kaa hayi maaliif kanuma mootummaan akkas godhee mootummaan akkana godhee mootummaa qeequu qofti maal faayidaa qaba? Mootummaan qofti maal godha? Ati lammii keetiif maal goote? Namatti quba qabuun dura ati maal ani maaliin godhe lammii koof jedhiitee of gaafadhu. Gaafa san gaarii dhufa. Otoo hundumti namaatiyyuu ani maaliin godhe Oromoof jedhee of gaafate baay'ee gaarii ture. Garuu zimma jedhanii yeroo bakka wanni tokko ta'e
mangistii akkas ta'e suuraa mangistii gad deebisanii san iskiirra godhe. Oh my god, maal gochaa jirta? Dhugaa waaqayyo. Ana jechuun sammuu itti namni akkas yaadu sun naaf galuu dideeyyuu ana dhugaa. Waa'ee siyaasaa dubbachuu barbaade miti. Ani waa'ee siyaasaa naaf illee hin galu dubbachuu illee hin jaaladhu hin beekus. Garuu yeroo tokko yeroo namni bakka jira miti akkanumaan zimja'ee zabarraqu tokko natti hin tolu saniifan dubbadha. Yoo dhugaa dubbachuuf taate ani gandummaallee keessa hin qabu. Naannoo Baalee yeroo jedhan biyya koodhaa baay'ee bakka Oromiyaa kam keessatti yoo ani lammii Oromoo miidhamu Oromoo rakkate miidhamu arguu hin jaaladhu. Garuu mootu wanti kun erga ta'e mangistiin akkas ta'e jedhee ani askiirra godhee shee waan hin taane suuraa duraan faa nuti dhugaa baay'ee qabna hoo dhugaa dubbanne dhugaa baay'ee qabna Oromoon iyyuu dhugaa baay'ee qaba. Garuu suuruma durii faa fuudhanii otoo dhugaan meeqa jiru walitti qanabbaranii share post maama waliif godhanii mootummaa qeequun suuraa san biratti suuraa mangistiidhaan maal gochaa jirta? Dhugaa baay'ee maal akka gochaa jirtan naaf hin galu yeroo tokko ijoolleen Oromoo dhuguma bakka lammiin keenya miidhame miti beela keessa jira miti guruppii ijaarree haa gargaarru maallaqaan bira haa dhaabbannu. Koomentii jalatti wal fixuu keessanii fi laayikii fi maalii gochuun isaaniif midhaan hin ta'u kaa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Isaaniif midhaan hin ta'u yookiin immoo ati kana poosti gooteef isaan beela hin bahan. Garuu immoo tu gara lammii keenya gargaara jennee osoo yaadne. Okay, rakkoo maa poosti ta'a jechaan jiru. Rakkoo uummata keenyaa poosti goonee waliif sheer gochuun gaarii. Garuu soba ittiin dabalinaa dhugaa Oromoon dhugaa baay'ee qaba. Kan biraa immoo yoo wanti xiqqoon ta'e mangistii qofti maal godha? Nuti uummannis uummata keenya gargaaruu qabna miti. Ani garuu akkanatti fakkaatutti akkasiin jedha. Kanarraa kanaaf mootummaa ammaa kana ana akka nam tokkotti nan deeggara. Yoomillee nuuf haa jiraatu. Namoonni tokko isa kan dhiigaa Oromoo namoota zabarraqu kana na aarsa akkas warri jedhanii jiranii. Garuu dhugaa dubbachuuf namni mootummaa ammaa kana kan naannoo Oromiyaallee hundumayyuu namni deeggaru jechuudha. Warroonni amma mootummaa ammaa kana mootummaa deeggaraa jiru walumaa galatti wanti jechuu barbaadanii nama sammuu qabu, nama boriif yaadu, nama cimaa, nama barateedha. Kunneen garuu boriif yaadan maal akka gochaa jirtan isiniif hin galu. Kanaafiyyuu ani waanuma hundaafiyyuu maal jechuun barbaada beektanii? Waa'ee siyaasaa dubbachuun barbaadee miti. Wanti kanayyuu dubbadhe fani YouTube irratti wantoota qoosaa tapha baqqafataa jechuu qofa bichaadha malee waa'ee siyaasaa waa'ee Oromoo maal irratti dubbachuuf himtu sababni isaa waa'ee Oromoo waggaa meeqa dubbachaa bahe warroonni ana caccaalanii warroonni liividhaan wanti fidan tokko bakka warree bicha waan ta'eef waan akkasii keessa galuun barbaanne wanti hara waa'ee kana dubbadhe waa'ee beelarraa maal ka'e wanta ta'e Facebook irratti argee waan na aarteef hin dubbadhe. Kanaafiyyuu please mootummaa qeequun maal jechuu dhiisiti lammii kan kee kabeelee erga si quuqee gargaaruuf waan tokko gochuudhaaf bira dhaabbadhu. Jechuun waan tokko baqa guruppii WhatsApp guruppii jaallatee aga Facebook irraa iyyitu jechuudha. Ijoollee dhibba takka akkas walitti qabiitii qarshii walitti guurii lammii keetiif ergi. Zimjettee tutut hin jedhin Facebook irraa jechuudha warroonni xibaartan. Kanarraa kanaafii ani baay'ee isin jaalladha ijoollee Oromoo hundumayyuu. Subscribe na godha baay'ee isin galateeffadha. Xumureera yeroo biraa walitti deemna YouTube video biraatiin jechuudha. Bye.